gaafannu komiin adda addaa ka'uu danda'a wilaabet komiin nu fudhannu garuu tokko gaafa OMN qilleensarra gaafa OMN oduun guyyaa tokko isiniin dabrin koottaa manaa gabbaasaa dhukkeenarraa kaasa takka gaafa OMN waan Oromoo qoqqoodu hojjate koottaa gabbaasaa bishaan Misisippitti nanaqa lama gaafa OMN doorsisaa wayyaanee sodaatee arrabni isaa lallaafe gabbaasaati wayyaanee batti dipoortii na godhaa waan amma deemaa jiru sintima gabaabatti OMN irratti duulli godhamaa hin jiru keessaan nurra godhama alaan nurra godhama ta keessaa ufumarraa hoo'inee bira dabara rakkoo hin qabdu fuulleffannaan keenya guddaan diinni OMN diinni uummata Oromoo tokkoof tokko qofa wayyaaneedha. Yeroo baay'ee internet irratti ololli yoo banamu maa deebiin kenninu hin jettan. Nuti iji teenya wayyaan irra fannifamte arrabni keenya wayyaan irra fannifame yooma yeroo qabnu waan biraatiif hin qabnu jechuudha. Torban lama dura an Awurooppaan ture wayyaaneen jila isii guutuu Kaayirootti ergite san dura istuudiyoon usaamsifte deeffanne bananne sambooti sun hanqata jetteet warra Ijiptiin amma keessan seenu waan isin barbaaddan hunda isiniif kennina OMN ma kana nurra cufa janiin jarrileen arabaa mire dhaqanii farraman akaakayyuun kiyya gama himaaku gaafa morkaa ta'e warra kenna maal irraan buukiin baateedha rifeensi rafuu hin dandeenye itti gadhiisatiin Kaayiroo dhaqe firmaan wayyaanee fi jarri farrame osoo qalamni isii hin goggogin irraa haqee dhufe sun hanqate jetteeti saatalaayitii dura meeshaa chaayinaa fiddi hoggaa isin meeshaa chaayinaa fidde takka ka Awurooppaatiin takka ka Kanaadaatiin ka Ameerikaan xullub jennu teknooloojiidhaan nu dadhabde amma fuutee poolitikaa warra Faransaayiin walakka waa meeqa gama yeroon qabu kennitee fi dhiibbaa siyaasaa goote sanillee kadhanneetis sossobneetis waan tokko tokkos waadaa gallee fi harka dachaafanne amma maal goote beeytanii dhayxeeduma saatalaayitii kana kasilaa gara Afrikaa deemu guutumatti bitatte dhengadde yeroo an Ayowaa jiru karaan deemu jira jawween faanii beekanii makiina anu yoo taama makiina irratti illee intarneetuma ilaala osoon intarneet ilaaluu jiru rabbi si haa gargaaru OMN intarneet irraa bu'e jedhanii natti ergan qocaa rabbi qocaatu jedhan bineenyiin hedduu walga'aniiti walga'ii qocaan ture gaa lafarra deemami hoggaa lafarra deemu achi itti muran yeroo hunda inni balleet nu tursiisa akkuma walga'ii har'aa kana maal haa goonu yennaan hin ajjeefna janiin hilleettiin kijibdii tuf jettee fiideetti dhuftee qoca maal sijjeesus itti muran jennaan eenyu faan jaldeessi faan waraaba faan leenci faan qeerransi faan rabbi hoo keessa jiraa jeen hin jiru yennaan itti dhiisgatteen gargaarsa rabbii tilleen dhiifnu carraaqqadha jedhe nu maal goone already akka tun dhufu hedduu waan shakkineef kontiraata lamaa sadi qopheeffanne isiin gaafa hojjaa dura irraa nu buufte nu gaafa kamisa xullub jennee baanee jirra jechuu ka isan irra guddaan naa hirsaat irratti waadaan aan isinii galu hanamman jirutti hamman lubbuu qabutti abadan wayyaanee haa taatu waa hillan isii haa taatu OMN cufsiisu laaffisu qilleensarraa buusu hin dandeessu lama keenya irraa waan Oromoo eegale amma diidamaaf hin deema eegan hiriira duraa baase dhumuugaatti gaafan ba'ullee Oromoo jeetiin bahe hangarrallee Oromoof hin dalage yoon du'ellee akkuma Oromootittiin du'a Oromoof jecha dalaguu kiyyaa waaniin dalageef arra du'aan na gaafatte wayyaaneen
du'aa miti odoo ardii kanarra azaabanan naqanii hanga ummanni Oromoo bilisummaa isaa argatutti waan hin danda'e hunda nan godha. Waan du'e immoo akka waaqa guututti Oromoo kiyya na dhaala, Oromoo tiyya nagaan naa bulaa, gaafiif deebii immoo bal'inaan yeroo biraa itti deebina. Nagaan naa bulaa, isin hin jaaladha. Galatooma jennaan ammas hamlee al takka deebi'aa fi jawaarii kenna. Kanatti aansuudhaan immootu badhaasa wayiitti jiraa fi aadde Amiiraa Bashiir kan namni jedhamu badhaasa jawaariif qopheessitee jirti. Amiiraa Gamoltajjiit. Hamleedhaan Amiiraa Gamoltajjiit. Hello? Inda geettanii? Hayyeeka waan kana gabbuuse. Ani artiist illee miti Oromooma. Oromummaan jechuun Oromoo quuqamuudha. Ani nama dhugaan Oromoof dalagu Joohar qofa arge. Kanaafi biyyi tanitti dhaladhe Arbaa Guuguu jedhama. Abbaan kiyyaas jira. Odaa kana oorruu keessaa qabna. Odaan kun bunas jala dhaaban bunumatu du'a, jimas dhaaban jimumatu du'a, burtukaanas dhaaban burtukaanumatu du'a. Odaan achuma ta'a urgaan dhaladhee asna duras. So waan kana dalaguu fedheefi odaa Oromoon guutuun itti waliigalti ta walii garas gortes ta kana gorana gortus. Yoo irra waliigalle OMN immoo hidda odaa irra kaahee hiddi odaa kun hin cabu isiniin jedhee jira. Wanna kana immoo waan irra dalaguu fedheefi daayimandii afaan Oromootiin dhiifaman beekne OMN na barsiisa garuu. Daayimandiin dubartii hunda jaalataa dhiirrillee dubartii bittu malee hin fuutu. So ummanni Oromoo daayimandiidha jechuu kiyya waan kana godhuun habbaas diinillee wanni nu fixxuu fi daayimandii kana guurachuuf miti. So nu ummanni Oromoo daayimandiidha kun odaadha. OMN immoo odaa jala jira ummanni nutu qarqaaraa jechuudha. So hin cabu huguruun